Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo ammaaf sassaabannee dhufnee odeeffannoowwan afur gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoowwan afranuu odeeffannoowwan akkam barbaachisaatiin waa'ee Lamroot Kamal intalatti yeroo artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu isa wajjin konkolaataa keessa jirtu gama keessan dhiyeessuun eegallaa. Tamsaasni keenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenna subscribe godhin YouTube channel keenna subscribe godhadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenna guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatii wal qabatee shakkamtuun tokkoffaan keessumaayyuu uummanni Oromoo akka malee shakkee Xilaayee fi itti aansuudhaan immootu Lamroot Kamaliin. Lamroot Kamal nama yeroo artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu isa wajjin konkolaataa keessa turte akka ta'etu himama. Manni murtii dhimma Lamroot Kamal irratti murteessuuf beellama biraa qabateeti jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi ol iyyannoo yakka lammaffaa dhimma Lamroot Kamal irratti murtee kennuuf guyyaa kaleessaatti beellamatee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa murteen guyyaa kaleessaatti beellamate osoo hin dhaqqabiin akka hafe himeeti jira. Abbaan alangaa murtee manni murtii olaanaa federaalaa Lamaddii Lidataa Lamroot Kamal bilisaan akka gadhiifamtu murteesse mormuun ture. Mana murtii waliigalaa federaalaatti ol iyyannoo kan dhiyeeffate. Manni murtichaas dhaddacha kanaan dura tureen gareen lamaan ergaam falmisiiseen booda guyyaa kaleessaatti murtee kennuuf beellama qabaachuusaa ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaatti murteen akka hin dhaqqabne kan hime manni murtii waliigala federaalaatti dhaddachi ol iyyannoo yakka lammaffaa falmii gareen lamaan taasisan irratti murtee kennuuf adoolessa 23 bara 2013tti beellamateeti jira. Gama foddaa televiizoonaan dhaddacha irratti kan hirmaatte namtittiin yeroo artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu isa bira jirtu kan ammallee ajjecha isaatiin maatiinis akka malee si shakkan Lamroot Kamal beellama gabaabaa akka kennamu kan gaafate yommuu ta'u hanga ammaatti sababa gahaa malee yeroo 3 beellameera jechuun dubbatti namtittiin tuni. Manni murtichaa gama isaatiin beellamni sababa gahaa malee darbe akka hin jirre himuun murtee adoolessa 22 akka kennu hime. Lamroot Kamal namoota ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee to'annoo jala oolaniif himatni irratti hundaa'e 4 keessaa tokko yommuu taatu mana murtii olaanaa federaalaa bilisaan akka gadhiifamtu murteessuunsaa ni yaadatama. Maatiin ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa duuti wantootni du'a isaan duuba ta'an dhimma siyaasaaf oolaniiru jechuun haqni isaa bahaa jira amantaa jedhu akka hin qabne dubbatu. Manni murtii olaanaa federaalaan Lamaddii Lidataa dhaddacha farra shororkaa fi yakkoota dhimmoota heera lammaffaa namootni ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaan himataman 3 balleessitoota jechuun adoolessa 5 bara 2021 jala murtii kennee ture. Himatamtoonni manni murtichaa yakka raawwachuu isaanii mirkaneessee jedhe himatamaa tokkoffaa Xilahuun Yaamii, himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuu fi himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyootii. Manni murtichaa jecha ragaalee namoota abbaan alangaa dhiyeesse 10 kennan ragaalee sanadaa abbaa alangaa dhiyeesse jecha amantaa fi waakkii himatamtoota akkasumas jecha ragaalee ittisaa himatamtoota ilaaluu himeera. Himatamaa tokkoffaa kan ta'ee fi kallattii artiist Haacaaluu Hundeessaa shugguxiin ajjeesuun kan himatame Xilahuun Yaamii yakkicha akka hin raawwannee fi wayitaa poolisiif jecha kennus reebamaa dirqamaa ajjeeseera jedhee jecha kennuunsaa himeetii ture. Garuu jecha inni kenne kana manni murtii kufaa harkaa taasiseeti jira. Abbaan daa'ima isaa waggaa 24 dura jalaa hatame deebisee argate. Lammii Chaayinaa daa'imni isaa waggaa 24 dura jalaatamee argate. Namni kun daa'ima isaa kan barbaacha fageenya kiiloomeetira 500 dhokdhoqqee yookaan motorbaayikiidhaan biyya Chaayinaa guutuu keessa imaleetii jira. Namni umrii waggaa 51 Gou Gantongam daa'ima isaa umrii waggaa 2tti fuuldura mana isaa
Shandong keessatti argamu jala hatame waliin wal arge. Chaayinaa keessatti daa'imman ukkaamsanii butuun rakkoo hammaataa ta'eera. Waggaa waggaan daa'imman kuma kurnan lakkaa'amantu butama. Akka ministeerri nageenyummaa hawaasa Chaayinaatti poolisiin biyyattii qaccee sanyii daa'ima kanaa adda baasuun abbaa isaaf mirkaneesseetii jira. Gabaasii Global Times akka himutti namoonni yakka kana raawwataniiru jedhamuun shakkaman lama ordofamaa erga turanii booda hidhamaniiti jiru. Amma daa'ima kiyya argadheera kanaan booda wanti hunduu anaaf gammachuudha jedha Abgoon immoo erga daa'ima isaa bara 1997 jala hatame Abgoon kutaalee biyyattii 20 ol dhoqqeedhaan imalee barbaadaa ture. Abgoon daa'ima isaa barbaacha aarsaa hedduu kaffaleetti jira. Osoo dhoqqeedhaan imaluu balaa tiraafikaan lafeensaa cabeera. Daandirratti saamtotaan miidhameera. Riqicha jalatti galeera. Akkasumas mallaqa harkaa dhabee kadhataa ta'uuf dirqameera. Garuu jireenya isaa guutuu daa'ima isaa argachuu fi baraaruuf of wareege. Wayitaa daa'ima isaa barbaadaa ture kanatti jaarmiyaa namoota badan barbaadutti miseensa gameessa ta'ee kansarra darbe maatiiwwan 7 daa'imman isaaniin akka wal argan godheeti jira. Chaayinaa keessatti saamichii fi hanni daa'immanii waggoota kurna hedduuf rakkoo hammaataa ta'ee ture. Maatiin hedduun daa'imman isaanii achi buutee dhabanii abdii kutaniiru. Gabaasii bara 2015 ba'e tokko akka mul'isutti waggaa waggaan daa'imman Chaayinaa 20,000 ta'an ni butamu. Baay'een isaanii biyya keessaa fi biyya alaatti guddifachaafis gurguramu jedhameeti jira. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo keenyaa gama biraatiin immootu biyya Iraaqitti ibidda hospitaala wal'aansaa COVID-19tti ka'e yoo xiqqaate namooti 50 ajjeefaman jechuun du'an. Iraaq hospitaala bakka namoonni COVID-19 qabaman adda itti baafamuun wal'aanamanitti ibidda ka'een namoonni 50 lubbuu dhaban. Ibiddi kun magaalaa Nasriyaatti kan argamu hospitaala Al-Hussein jedhamutti kan ka'e waggaa ta'u biyya galgala keessaa to'atamuu danda'eera. Ka'umsi ibiddaa kanaa maal akka ta'e ifaa ta'uu baatus gabaasonni bahan akka mul'isanitti kuusan yookaan taankiin oksijiinii dhoowwuu isaatti akka ta'e himu. Muummichi ministeera Iraaq Mustafaa Al-Kaademiin hoogganaan hospitaalichaa akka qabaman ajaja kan dabarsan waggaa ta'u maatiin dhukkubsattoota hospitaala fuulduratti walitti qabamuun mormii dhageessaa turan. Mormii kanarratti namoonni poolisaan walitti bu'uuf konkolaataa poolisii 2 ibidda itti qabsiifamuu Reuters gabaaseetii jira. Bakki tursiisaa kun siree 70 kan qabu waggaa ta'u ji'a 3 dura ijaaramuu qondaalonni fayyaa ejensii oduu APT himaniiti jiru. Qondaalli fayyaa naannichaa akka himanitti wayitaa ibiddichi ka'utti yoo xiqqaate namoonni 63 tahan turaniiti jiru. Kutaalee yaalii koronaa vaayirasii dhoo'insa guddaan dhagahee achi ibiddi hoggasuu eegale jechuun namni eegumsa hospitaalaa tahan rakkoo Reuters hime barbaachi namoota baraaruuf kan ammallee itti fufeetii jira. Afyaa'in paarlamaa Iraaq Muhammad Al-Habosii erga Tiwiitaraa gubbaatti barreessaniin ibiddi kun lubbuu lammiilee Iraaq eeguu dadhabuu ifaatti mul'isa. Kufaatii kanatti xumura gochuuf yeroonsaa amma jedhan. Iblaa keessas hospitaala Bagdaad keessatti ibidda taankiin oksijiinii dhoowwuun dabalatee namoonni 82 ol lubbuu dhabanii turan. Sababa kanaan ministeerri fayyaa biyyattii Hassan Al-Tamiim aangoo gadhiisan. Weerarri koronaa vaayirasii tajaajila fayyaa Iraaq durumaanuu waraana bara dheeraaf malaammaltummaan miidhamee ture irratti dhiibbaa cimaa dhaqqabsiiseetii ture. Iraaq hanga ammaatti namoonni miliyoona 1.4 vaayirasichaan yoo qabaman kanneen 17,000 ol ta'an ammoo lubbuu dhabaniiti jiru. Akka ragaan Yuunivarsiitii Johns Hopkins agarsiisutti biyyi uummata miliyoona 40 qabdu Iraaq lammiilee miliyoona 1 ol ta'aniif talaallii COVID-19 marroo jalqabaaf kennuu ishee dhaabbanni fayyaa addunyaa mootuu ni hima. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dhibeen koronaa kun dhibee badaadha. Rabbi irraa isin haa tiksu. Warroonni humna qabdan immootu hamma danda'ameen yaala isaa fudhachuu hin dagatina yookaan talaallii isaa fudhachuu hin dagatina jecha
warri humna hin qabnes akkuma taatan tahaa taraallii fudhadhaa. Egaa daawwataa garuutti kenna kabajamoo odeeffannoon arraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga ola garuutti nagaan naaf turaa.